amantiin biraatii fi Oromoon walii maali? Isattiin tumatanu moo, isattiin tumamanu moo, isattiin hubatanu moo, isattiin gubatanu? Islaamummaaniif Oromoonoo maal waliin jedhu? Wal simatu moo walimatu? Yaa ummataa isinoo maal jettu? Jedha Ustaaz Qamar Huseen deebii gaa qaba waa'ee kanarratti ibsa bal'aa nuu kenna. الحمد لله العزيز الجبار مكور الليل على النهار تذكرة لأولو القلوب والأبصار أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا نجفتوتا كأن يجود سجنتا راكين كيست كمبرنو سجنتا أورمو في إسلام ما جلوم أكسمس أمو كريستنا لان أورمو وركون تمال كبدي أكسمس إسلام ما مي وركون تمال كبدي maal fakkaatti kan jedhu aadaa teennata Oromootiif akkasumas saba keenya kan Oromootiif Kiristinaa yookaan ammoo Islaaminaa hagam kamtu kamit dhiyaata sagantaa jedhu jechuudha barumsaadhaa keenya keessatti kan laalu. Egaa duraan dursa Oromoon aadaa ofii keessatti waaqa tokko qofa gabbara kun beekamaadha. Waaqa tokko qofa kana akkamii gabbara eessa argate kan jedhu mee gama lachiinuu kitaaba keessaallee Quraana keessaallee laallee aadaa inni qabullee laallee tamtu ta isaa fakkaatti bitaa mirgaa waliin qabneetiin ilaallee jechuudha. Maxaafa Quddusii kenna kan olloota kennaa bawaganochaachin maxaafa Quddus laay Rabbii tokkocha gabbaruun kan jammarame Aadam irraa jalqabeeti. Ibrahim, Adam, Nuh, Salih, ambiyoonni cufti tokkochummaa Rabbii irratti argaman. Kanaaf ragaan kenna maxaafuma keessatti Zafixirati 15 irraa qabdanii boqonnaa 15 irraa qabdanii maxaaf Quddusii seenaa Ibrahimii yoo dubbiftan Abrahaamim taazzaaj nabbara jedha. Akkasumas Aadamii Zafixirati irraa qabdanii tokko irraa yoo dubbiftan Adam taazzaaj inda nabbara al-amlaaku waaqa ofiitiif Adam ajajamaadha jedhe Zafixirati boqonnaa 2 irraa hanga boqonnaa 3tti dubbata. Ajajamaa ta'u eegaa Adamillee ajajamaadha Ibrahimillee ajajamaadha jecha jedhu jechuu Kiristinaa ደግሞ የተጀመረው የዛሬ 1998 yookaan ammoo dhaloota Kiristoos irraa yookaan ammoo ergama Kiristoos irraa calqabeeti. Kanaaf ragaan kenna ማንኛው ክርስቲያን ደቺር ይሮዋት ጋፈቱ ክርስትና መቼ ተጀመረ ስትለው ከክርስቶስ ጀምሮ የደ ዴቢስ ማሊፍ ከወንንሲ ዴቢሱ እንጅሩ ድርቀማ ክርስትና መቀማን ኢሳቱ ከነራካይ ክርስቶስ የቸጀዱራ ፎቶቄትን ክርስቲስ ጀቸ ክርስቶስ የደሙራይ ክርስቶስ የቹን አፋን ዕብራይስጢት የተቀባ ዮካናሞ ከሙደመ የቹዳ ሙደማን ኤርገሜ ረቢቱ ሙዴትን እንደቺ ተነቲ ገብሮተ ደቺ ተነረጅርቱ አከ ዋቀተኮ ገበረን ደሚና ጎርሲ አንቢያኪ የጀደ ኤርገተ እንጋ ክርስትና ከና ከክርስቲያና ታአንጀነ አዳ አደረጀል ቀባ አመንቲ አንስኒ ከነ ክርስቲያን ተባሉ የደትን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀንም ባንደበቱ አልተናገረም። አፋን ፊቲን ዱበን ሙሳን ለንጀን ኢሳን ለንጀን ኤርሚያስን ለንጀን ኤልያስን ለንጀን ኤሳ ፉደተን ከንጀሩ መጽሐፉ መጀራራ ጉያ ፉደተንፍ የሮት ፉደተን ኩኖ ካየ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ሐዋርያት ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። ሐዋርያት የቹን ኤርገምቶን ኢሳ warri sabira jiru sahaban isa yerosan ega Jesus Kristos Rabbi gara sami ega fudaten boda waluma gahani taanitinin kazare jamirachu ክርስቲያን ተባሉ ጀኔ ወሊ ሞጋሰኒ ኩኒ ረጋባ መጽሐፍ መጀራ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ነው። ሐዋርያት ለመጀመሪያ ጊዜ ተባሉ የሮሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈንጅሩ ክርስቲያን ናታ አለንጀን ክርስቲያን አለ ሆጀዳንጀን ቤተ ክርስቲያን አከና ጎዳና ኢጃራለህ እንጀን አንቢያን ከመዩ እንጀን ወላኪን ኤጋ እኒ ደብሬን ቦዳ ኩንከን ዱበተመ የቹዳ ገመ ብራቲ ደሞ ዋኤ ሲፋ ረቢ ከነ ዮ ዱበኑ warri amantaa qabateetin dhufu yookaan ammoo gara saba Oromoo kana dhufu ragaa waa qabateeti islaamni illee dhufu waan si ergame jedheetin dhufa kristaan illee itti dhufu mata keenya kana kuno waan kana si ergame jedhe dhufa eegaa kan isaa ergameef kan isaan ergamne ammoo yeroo sanatti warri hayyoonni beekan waa wali dhaamantu jira mee qabatamaan ammoo ka ummata keenyaaf ergame kam ka jedhu yeroo amma yeroo addunyaan teenya tun ragaa barbaadutti waan qabatamaa halaallu መጽሐፈ ጀራ kana keessatti በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተላከው ለእስራኤላውያን ነው
Yesus Kristos kan ergameef ummata Oromootiif osoo hin ta'in matsaaf quddusii matsaafni kun kan ergameef ummata keenyaaf osoo hin ta'in ummata Israa'elii ta'u matsaafnummaan jaraa lafa kaahira. Meega Oromoon Kiristaanas kabbaleyyan kenna akkasumas tan muslimaa yoo taatan firri keessa warra Kiristaanaa keessa jiru gaafii tokko bicha gaafadha. Maatewos Wangeela boqonnaa 15 lakkoofsa 24 keessatti Yesus Kristos enee talaakut ka Israa'el lexafu bagosh bicha ነው jedha. Ani kan ergameef ummata Israa'eliitiif jedha. Eegaa Qur'aanni yookaan matsaaf quddusiini kan ergameef ummata Israa'elii ta'uu beekuu qabna. Qur'aanni ammoo eenyuuf ergame kan jedhu mee booda itti dhufna. Maali jennaan Qur'aanni kan ergame addunyaaf ta'uu namni hunduu waan beeku. Kunis ragaadha. Ragaa mataa isaa danda'e. سورة الفرقان إن كيس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رب قرآن كان الدنيا تنافرقي رسول الله الدنيا كنافرقي رقان كينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الدنيا كنافرقي أمة أورمو إلال أمة الدنيا كان كيس جراتو كيس توكو أمة أورمو وانتيف إيغا أورمو كن آداء في كيست أمنتا متا دندو قبينير واقف فتا كانتو غر جرا كان آنمو واقف فتا كانتو gara warra rabbii yookaan ammoo gara islaamummaa ana kan jedhu mee ragaadhaan mirkaneessinee haa dubbannu. Amma gaa rabbiin quraan ofii keenya keessa yoo dubbatu maal jedha shahidallahu annahu laa ilaaha illahu rabbi ufiifuu ragaa bahe rabbi isa achi kan biraa kan hin jirre ta'uu rabbi subhaanahu wa ta'ala ragaa bahee jira. Wa ulul ilmi qaa'iman bilqist warri dandeettii qaba warri sammuu qabanillee hayyoonnillee tokko ta'uu rabbi beekaniiran kan biraa dhiisaa warri saayinsii hammayyaa hoogganu and yohone danger nagar namni wanni cimaan tokko ka dachii tana hoogganu ka isan argine jiraachuu mirkaneesseera. Oromoonis aadaa ofii keessatti waaqa tokko achi waan biraa lafan kaanne mee aadaa Oromoo keessa wayyooma jahaa haalaallu wayyooma jahaa jette Oromoon waanni wayyu lafti wayyu laale wayyooma lafa keettu dura waanni wayyu wayyooma jechuun kabajama jahaa jette aantu wayyooma tokko jette walitti torba goote wayyooma torbaa kana wala fakkeettu ammoo sadarkaan keetti tokkoffaa waanni wayyu jette sadarkaa tokkoffaa irratti መጽሐፍ ቅዱስ ኢንለ ማርቆስ 12:29 irratti የመጀመሪያይቱ ትእዛዝ ረቢ tokkocha beekanii gabbaru jette ajajni dura ka jalqaba Oromoonis yoo lafa keettu aadaa ofii keessatti wayyooma torbaa yoo jettu wayyooma jaha aantu jalatti takka goote wayyooma torba jette wayyooma jala yoo lakkoftu waanni wayyu kabajama jechuudha tokkoffaa haati waanni wayyu lafti wayyu haati wayyu abbaan wayyu soddaan wayyu soddaatii wayyu qaallichi wayyu jette qaallichi aadaa Oromoo keessatti beekamu qaallichi jechuun sheeka nulle tasoqan nutti baane jechuudha tana keessa jirra jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin maali jennaan jaartitu jalaa bade daabboo dunyaatti halkan ilkaan hin qabdu daabboo nyaatti mammaaka udu daabboo nyaattu harkaa bu'e lafa lafti rooba dukkana taftaf jettee daabboo kana dhabdee yaa rabbi daabboo mana jala gatte kana naa kenni yoo argadhe daabboo kana cinaa hiyyeessuma kan keetii kennaa nyaadheen fixu jette rabbi ka billici gootu san billici naa godhe taf jedhe beela'ee nyaataa jira walakkaa isaa kana hiyyeessuma keetii kennaa yaa rabbi billici naa godhii jette yoo rabbi billici godhe lafaa ol buttee kaatee argadhe iyyuu hin xaarinii jette fudhatte xaarin maaliif jennaan wakkatuuf dhoggachuuf akkuma sani eegaa nu qara warri qaallotaa akka Oromoo keessa sadarkaan qabnetti ilaalan nutis ammas keessa of arganne maal aadaa Oromoo wayyooma torbaa keessatti tokkochi qaallicha jechuudha qaallicha bobaa kitaabaa kaareeda lagadaa dhugaan amba baarkuteessa lagan kuteessa laga baheessa itti baarkuteessa dibbedheessa jetti yeroo san qaallummaan sadarkaa sanii waan dhufteef qaallicha bobaa kitaabaa kaareeda gishee dhugaan amba hin tuqin jette jedha hin tuqin qaallicha bobaa kitaabaa baarkuteessa jechuun biyyan qabu baariin kutee deema da'awaaf heedaan jechuudha addunyaa irratti akkuma asii amma deemnee makka daawaa goona madiina daawaa goona asii booranadha gujii keessadha kanaafuu maal jette baarkuteessa dibbedheessa wayyooma nama fala hin tuqina karaan isaa banayte mee rabbi Oromoo qorawu tana godhe maal jennaan alhamdulillah jennaan jechuudha eegaa maal jette waaqa ofii kana ammoo yoo waaqa ofii kana faarsitu rabbi hin raftuu jetti rabbi rafaare hin rafu beekamaadha መጽሐፍ ቅዱስን illee iddoo kanatti isii gargaara maal jedhee በመዝሙረ ዳዊት 120 ላይ ምዕራፍ 120 ቁጥር 4 ላይ ማል ጀዳ እግዚአብሔር በፍጹም አይተኛም ጀዳ ገርጋሬ እንጀቹ ረቢን ቁርአን ከየሰ ጅሩለ ማል ጀዳ ላ ተአኩዙሁ ስነቱን ወላ ነውም
rabbi hirribni isan qabu daguunis isan qabu jedha yookaan muhimmu gullee jedha amma aadaa isiitii waliin galeef isiin illee maal jette oromoon rabbi raftuu jedha. يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا الله gama biraatiin ammoo maal jetti du'a keessatti daa'imni yoo jalaa du'u aadaa oromoo keessatti gayyaatee ol gaafatti amma waanni kun du'atan akkamoo akka malee nurraa ajjeese daa'ima kana jettee ol gaafatti dura aadaa awaamaa keessatti wal gaafatti duutitu akka malee maali jaarsi nyaate utu jiru ka arrii baase utu jiru daa'ima diqqaa kan ajjeesu seera malee jettee itti murtii waaqatti murtee muramtee daa'ima ajjeesuun seera malee muramtee rabbi sirriin dalagnee muramtee amma rabbiin tumnaa ka'a jetti faradoo qabatanii aadaa beekamaadha ka addunyaa marti beektu faradoo qabattee ol qabattee faradoo waaqa keessa tumti waaqa tuman jechuudha waaqa gara faaran amma kana asirratti wanni ilaallu maali aadaa rabbiin tokkochi kan nama ajjeesu ta'u beekteerti jechuudha warra nama rabbi sadii jedhu warra mukaan rabbi jedhu warra asitti mikaa'eel maaliyyo jedhee waamatu irra qarommaan isii hagam akka ta'e rabbi akka ajjeese beeytee halangee qabattee rabbiin lolte kaatee hin dacha'anii affeeradhanii lafa ta'an maarree amma lafa qabbana godhe nuu dhaaname nuu lolame siin lolanne nuu lolame yookaan ammoo nuu ishee jedhanii du'aa godhatanii gara manaa galan kun aadaa oromooti iddoo awwaalallee dubartii ergan seetochi maqaabir bootaa heduu aadaa oromoo keessatti amma gaa aadaa kiristinnaa keessatti beekanii naxalaa qabatanii haga bakka awwaalaa janaazaa geessiste shari'aa islaamaa keessatti illee kun ammoo waan isii deeggaru qaba iddoo awwaalaa garaan jaraa waan hin dandeenyeef nama yoo awwaalan achi keessa dubartii waan qalbiin jaraa hin dandeenyeef dhooggamee jira akkasumas oromoo illee dhoogite laalimi akkaataa kamii wal fakkaataa isin iddoo kanan madaala gara gumaatitti ammoo gumaa namaa yoo baafattu maal jetti waakkattu jilbaan fixattu dhibbaan kottu jetti yoo gumaan nama tokko du'e horii meeqa jechuudha horii 100 shari'aa islaamaa keessatti illee nafseen nama tokko meeqa gaala 100 isin illee waan biyyasii keessa jiru horii 100 godhatte akkasumas gumaan ilkaan nama tokko yoo buqqa'e shari'aatti gaala 5 isin illee waan biyyasii keessa jiru aadaan ta'e oromoo maal godhatte horii 5 godhatte mee hagam akka itti dhiyaattu kamitti dhiyaatti kiristina dhiyaatti musliimina dhiyaatti madaaliyan isiniif kenna jechuudha haala fuudhaa haadha heerumaa haala wanni yoo laaltu idaayyaan tagolaati dubartiin tagolaati dubartiin kabajaadha ulfinna qabdi gadi baateetiin fuultakkatti ofirraa mulqite mataa qullaan deemti intalta shaashiiti takooriyaati mataan isii jaaba qaba akkanaa miti aadaa oromooti kun jechuudha kabaja qabdi heybaa qabdi gachana qabdi kanatu jira jechuudha boorana keessatti yeroo wayidhanne peenteen isin nattee konferansii gadaa waggaa 7 moo irratti nullee argamne jar dukkaana dhaabanii fi bishaan akkanaa kana fidanii abbaa gadaatii waan mara tolchanii haala mara qindeessanii haala mara mijeessanii fi yeroon silaa badhaafataa jedhanii yookaan ammoo dhaamata namni martuu yaada ofii qabu dabarfatu yeroo sun gahe geennaan peenteen dhuftee maarree yaada dabarfannaa yaada nurraa fuudha maarree dabarfadha yesuu ilma waaqaa nurraa fuudha Yesuusin ilma waaqaati amantan malee fayyitanii saniif dhufne kunoo Addis Ababaa irraa Finfinnee irraa baanee dhufne ilma waaqaa Yesuus nurraa fuudha kootu jedhee ol gaafate abbaan gadaa dhufee maarree wanni haaromni na dhufte Yesuus ilma waaqaa narraa fuudhi itti amani jedhani maal jedhaa maarree na gaafachiisi waa gaafadhaa maarree gaafataan gaafate maarree maal gaafatta wanni gaafadhu amma waan kun du'ee jennaa ilma ergate moo uduma jiru ilma ergatee jedhanii gaafatan mee haga sammuu isii gettu laal ummata seera gadaati wal bulchu seera murtee ofii mataa ofii qabu eega mee ummata kana amma waan gaafatta warra Yesuus irraa fuudha Yesuusin taqabbalaa jedhu kun waan sun ka qarabeennu nu waaqa tokkocha du'eetiniin ergate moo uduma jiru ergatee daa gaafadhu lakkin duune ima jira uduma jiru ilma ofii ergatee maarree muramtee rabbi dhugaanu haa dubbisu muramtee dhugaan haa mootuu muramtee aadaa gujii booranaa keessatti udu abbaan jiru ilma gabbaruun ittiin jirtu deemi gali jedhe
laaliga aqlii maaliitiin beekan seera ambaa keessatti udu abbaan jiru ilman gabbaru lakki akkasii miti jedhaniin afaan sirreeffataan qarichoon qaroon afaan midheesse lakki jechi kenna akkasii miti yasuu kana dhiiraaf dubartii irraan dhalanne qeema keessatti dubartimatu dahee jenna kun ifuifuu qaanya ilmi dubartiin deette nama foon dhaabatu deemi galiyani gaa nu ammoo kanan jennu jarri hin beekanii fi aadaa isaaniiti waan aadaa isaaniitiin sammuu isaaniitiin ammoo uduu rabbi jiru waan biraa gabbaruun akka sirriin taane hubatan jechuudha. Fahmi akkana rabbiin nu haa kennu. Har'aan tan ijoolleen teenoo haa naga wallaalte. Amma gaa haala waaqeffannaa keessatti ammoo waaqeffannaa jedhan yoo jarri rabbiin kadhattu maal jetti wal geette. Amma gaa gaafa san irratti jara pheenxee dhoogganee na anillee badhaafata qabaa jedheen gara kiyyaan. Maarri badhaafadhee maal badhaafatta ati hoo maalin an qaallicha bobaa kitaabaa kaaree dalagadaa baarkuteessa dibbedhayeessa horii keessi eebbisa ganda keessi eebbisa eebbaa dhufe eebbumati jedharraa fuudhedheen kana koottette dubbadhette maare dubbadhe waan dhisi haa jaalatu aamiin rabbi islaamummaa si haaseessu aamiin harka ol guurte buluu isi akhira maare afaan waaqaatiin si eebbisa quba kan kee kan akkan ol fuudhedheen quba akkana ol qabda ashhadu allaa ilaaha illallah nama hedduu shaadaa deebi'e gariin ammoota keessaa oromummaa nu balleesseettele tidille ima jirti alhamdulillahi rabbil alamin maaliif jennaan nutti dhihaata jechuudha mee rabbi yoo kadhattu maal jetti oromoon aadaa ofii keessatti waan kadhattu qabdu waaqeffannaa akkaataa namni itti salaatu kan haala seera salaata haa dhabdu malee waaqeffannaa mataa isaa danda'e qabdi mee maal jetti allaatti mucha malee hooti rabbi yoo kiyya guddaa mooti nu baasiin tinasi haa geettu nu baasii akka ofii beektuun kombolchi doole jira tokkochi mooye sima rabbi yoo tokkochi mooye sima jetti rabbiin adda baafte kamooye isa achin jiru gama biraatiin kaataari yoo jalaan bu'ii tuujii guddaa dhiqadhu deebisitaa tanuma naa fixadhu yoo an badii deebise yoo an shirki gale naddeebifta tanuma naa fixadhu jetti yoo rooba dhabdu daa'imman yaaftee ijoollee yaaftee duudaa horii yaaftee lagateettee kadhatti maal jettee dhiiraaf dubartiillee wayyoomatu qaasee lafa mirgoon dheedullee ansima dura aansee nyaataa dhuddoon hajamtuu maalumatu si aarsee naa araarame rabbii koo duudduu mara yaasee jedhee rabbiin kadhata mee laaliga kun ammoo waccuu uffatee dhadhaa mataarra kaatee gubbaa ta'e ka hin dheeyyi labbaa ka hundaayyuu abbaa rabbiyyoo ka hundaayyuu abbaa rabbomu jetti beerri teeda hoo maal jetti bunkee godhattee siinqee qabattee killa baafattee killaan bahee sirraa da'e killa feessee sitti dheessee rabbiyyoo amma jaartiin jaarsa aartillee guyyaa kana hin haftu beeki jaartiin aarii jaarsa irraa qabdullee akki isaa ima goomaa jetti inni bada jechuu bar akki isaa ima goomaa beelli garuu hundaa qoomaa uduu kiyyaa xiqqaa nyaate uduu quufe namni dharaa uduu lufe jetti akki isaa fagoo rabbi roobiif yab'o jetti garaa lafti kaalaalime oromtitti akkuma sanittu akki isaa fagoo rabbi dhiisiif yab'o yookaan rooba shaa godheef rooba aadaa kanaan waaqeffataa turte eega amma gaa mee laal jecha isii keessatti kombolchi doole jira tokkochi mooye sima jettiin amma gaa tokkochi mooye lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad jecha jedhu walitti gale aw qul huwa allahu ahad allahu assamad lam yalid walam yuulad aabii waldi manfas quddusa tokko yoo keessaa dhabame komitee dhidhisa guyyema tokko hin barsiifne jechuudha amma gaa ummanni sun yoo akkana waaqeffatu dubartiin ta'e haala kana yoo kadhattu akki isaa fagoo rabbi dhiisiif yab'oo jettee akkasumas aadaa ofiirra tokkochuma rabbi kana udu kadhattu uduma tolfattu waa dhuftu gaaf kan harka baasisuudhaaf yaalii adda addaa godhan gara wannaa kana fidanii sheekanaa Huseenii fidanii sanillee hin mormatte maalinna warri sheekanaa Huseenii yoo baaroo tokko baasu gubbaa irratti baaroo achi fidanii gara sheekanaa Huseeniitti baasan maal jedhan baaroo baasanii gaaf tokko kotoo gubbaa dhagaan gara galee jedhaniin rabbii jedhi jennaan dhaabachoo dide rasuulillee jedhennaan dhaabachoo dide bahra baalee jennaan qat jedhee dhaabate dhagaa rabbi dide sheekh Huseen saalfate jennaan oromoo maal jedhe kijiba akkanaa innuma qaabate
warri akkana azaaba saabata jetteen jalaa diddee sanillee hin fudhanne jechuu gama kamiinu amma gaa ummanni kun haaluma kana irratti dhufe gaaf kan guyyaa keessatti fidanii Yesuu kana Boorana keessatti ijoollee daa'imman tasirnan been bifa adda addaatiin waaqa gabbaraa ani Yesuusi kana footoo fidanitti mul'isan gaaf kan mucaan Gujii kun inta footoo kana bitanii galanii manatti kiristaana godhanii footoo kadhata tokko ammoo kasilaa waa beeku ciisee caqasa ka oromummaa tanallee gad hin dhiifne gara islaamaa kanallee waan gaarii caqaseera footoo kana ofafoo maxxansee footoo dilbii kana gubbaa maxxansee Yesuusii kiyya rakkoon kiyya guddoo katama magaala galuu barbaada manallee naa kenn makiinaa naa kenn misteellee disteellee hajaan kiyya guddoodha amma ka oromtichaa kun dhagahee obboroo gaaf kadhaare tumaan bakka inni kadhatu kana gara maskootii irraatiin bahee islaamummaa illee caqasee sun sirri beeka duubaan itti dhaqee gaafa inni kadhatu kana maskootii irra karaa inni argine kun footoo asiin kun afoo kanatti maxxansee kadhata inni karaa duubaatiin itti dhaqee zorbal biyyaaloo kazigaa zorbal jedhee afaan amaaraatiin itti qajeelche hinde manfas quddusiin Yesuusiin qara footoon bitadhe ka qaran qaadhe adda qaaquu jalqabe manfas quddus tagallaxe linyoo jedheni waan biraatu ta'e kun malticha ammallee dhaqeetumaan Yesuusii kiyya hajaantii guddumaa zorbal naan jette hajaatii naafite zorbal biyyaaloo መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም ከዚህ ብያለሁ የለኝ አባክያ ሆሮ አደ ፎቶን ቃቄ መጽሐፍ አሉት ማራ የደ ጋፍ ካም ወመን የደ ከነቀበቴ ደቀ ፓስተር የደ አኒ አገጴንጤ ቃታ ከራታቱ ማንቱ ረቢ ከነ እራ ውፍዱ በንደብዲ አደሞ ባሳ ወይ አርገመ የደ ማ ፎቶም ማንቀራ ነጋመደ ከሰ ይሩ ቃቄ ጢሞቴዎስ ይለም ላኮሰሻ ደረት أنا نما ديم سفرك يا نانجل من أنا اللي بكسنجل زوربل عندنا دي سوونو عندنا دي إكزابير غير كذي يرو نما يرو واقع ديم سيجدين أباك يا كنا سيري سارة دمج هندي بقاف كان إتوما خدا مفيد هندي يسوسي كيا gize yero nama yero waaqa siin jedhanii rani gize ma yero nama taate sani waaqa taate sani waa rahmatana godhi jedheen yoo inni kana jedhe zorbal ከዚህ በያለው አንተ እንደውም የገሃነም ሰው ነህ ፈርጀብሃለሁ ከዚህ ጥፋ ኢኑማ ተብራ ዱፍት አሃ አከና ራች ሲገ አዳቀራ በዲተን አርገኒ አከነ ሲፈድ ሰዲ ሰላም አለይኩም አዳቀራ ተነሲ አርገኒ አከነ ሲጎዳን የደ ጉያ ሰደራ ጃልቀበ ገራ መንታ ሰላም አደ ጉርባን ሱን አፋዱ ፊቲ ሲራ ካነኑትሚ ሬ አመ ሙጫንሱን ከንቀሮ ማሊም በከናን ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከቀባሜቱ كأمو نمني أكبر بعد قد أسنتين ربي خالق السماوات والأرض تأو وانك أبتمان الرجهيف أورن تجسو أكسد دي لا إله إلا هو يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي يا الله hanga dalle falmata jira am amanta isa islama ratti wonni isa sisse ammo waan guddaadha maali amantaan tun waaqeffanna isa sanii wal dhabdu maal jennaan inni tokkochi moo'e sima jedha islaamnillee tokkochi moo'e rabbuma jedha rabbi tokkocha jedha hirrafu jedha himmugu jedha oromoonillee rabbi raftu jedha amanti islaamaa keessatti laa ta'khudhu sinatun wala nawmun jedha hirrafe anqalaafa yesus kristos tanyaa jedha rabbi rafuun beeka oromoon eessan fudhatamaaf ree hilliqin famu fid gama birati dakkuma duratti maatosi kuda shan diidame afur keessatti kan ergamenne mo israa'eliif amantaan islaamaa mo addunyaaf kanaaf waan ta'eef irra guddaa gara amantaa islaamaatti yeroo ammaa deemaa algoona gizee maraan umbeenu yetteetumaan aarte jedhifte gaaf kaan amma haga du'aanni bal'ateetini yeroo ammaa daawaan bal'ate kana gaafiin hedduu ka'e gaafii ka'e kana keessa tokkoffaa oromoon qeesii maaf hin taane jedhe oromoo qeesii baay'inaan argiteertanii hin jiru tokkee way tokkee akka tasaa
sanuuka uf wal jijjiire bifa adda addaatiin amaareffa kana qare jedhe malee beeta kiristaana keessa qiddaasiin oromiffaan hin jiru. Amma waa'ee kana kanarra gaafii gaafatan. ለምንድን ነው እኛ የቤተ ክርስቲያን ሊቀመንበር የማንሆነው? ኦሮሞ ቄስ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ገጋፈተን ይየናል ምንድክ ያሉትን ተረሰምተሃል ጀደን ቶክ ናኖ ኬና ካሴቲ ሳምበስኒ ሙድፍና ይላልተኒ ማይጀድ ዱቅና መቻ አንሶት ቅስናን ይመኛል ከቶ የጋላ ነገር በጣም ይገርመኛል። ኤበዳ ሜረዴብ የደን አከለ ሜረዴብ ነተብ የቸት ዱቅና መቻ አንሶት ቅስናን ይመኛል ከቶ የጋላ ነገር በጣም ይገርመኛል። ኤበዳ ቱራፍ ተጎርጊስ በደንጀት ቱሬ አዳኑ ቄሲንታኑ እንደ አከሚት ቤትኛ ቋንቋ እዚህ ወደዚህ ሞክረን ነበር የደን ወመን አፋኑ ፊቲን ዱበተ አፋኑ ፊቲን ወደዚህ ወደ እንትን አካባቢ አርባጉቡ አካባቢ መቄሲ ሃታቱ ኦሮሞቱን ሀበረቱ የነትኔን ሞኮረጀናኒ ዘ የሚባል ፊደል በኦሮሚያ ውስጥ ስለሌለ እስጎ የሚለውን እስጎ ያለው ስላስቸገሩ ዘ የሚባል ፊደልና ቪን አይችሉም። እስጎ ማርነ ክርስቶስ የተረክፍተ ጀናን አቺ ዲፍነ ያኔ አኔ ባደ የደማ ነምች ከረከተ አዳቄ ሲንታን ፍንክ የቄ ሲንታ ማል መባኪያ ታየደ ኢሱማ አኩመ ተሳደሙ ረብ ወልን ዱፊድ ዋን ከነ ገጋፈቴ ዋን ተከተከነ ጋፈቴናን ለክ ተነብቻ አብቲ መዋን ብራለ ጋፈዱ ጀደ ሀርክ ከሰኑ ቀልተኛችሳ የሮ መራሞ ዮ እስም ቤተ ክርስቲያን ተናፋን ኦሮሞትን እስሊ ሂመማ ጋፍ አያና ከሰኒ አሞ ፋጂን እንጀራ ኩኖ ኦሮሞሌ ባንደራ ቀባ ካ ምንልክ ይለንጀራ ከምቱ ሲኒባ ከነ ኦሮሞ ኩን ሃቦ የተ ቤተ ክርስቲያን ረመጠፈማ ከነ ሜ ጋፋዳ ወልቀባ ዮዱ ተነሞ ከሰጣ ዋለም ተሞ ቀሪቀሪ ወልቀባቲ ሜ ጋፋዳ የደ ዋን ተኮ እቲም ቦደ ገሌ ድግሲ ጎደ ሰንጋ ቀሌ ዋሜ ቄሶት ኮታ የደ ወልቀቤ ሀፍተ ጎርጊስቱራ አመካሰቲ ሳራ ጨቀፍተኒ ኤጋ ሄዋሜ ድግሲ ጎደ midaan qopheesse ufii qalee gorree nyaadha jedheen maan yaarradoo jedhanii tuqan ana ka hafta gorgistura urga kiristaana ta'e waggaa 50 isru jala badaara maadhaan magorre jedheen ende anta ko yarrat ko asballam እንዴት akkam karkan ke beenyaachisu ena haga yoomi jedhe haga abba torba kristinaan sigeettut iska sabat abbaat haga sigeettut harkan keenyaachisu jedhanii ani bade daalattoota mataa dhagaa anu abba torba isin dide yaa amana kiyya jedheen akkuma namichi gaaf kaan jedhen dhageenne ajabdu arusiyan fuudheetini namichi amaartichi dhufe gondar keessaa dhufe naa isti anta ይሄን ዳቦ በልተህ ታውቃለህ እስቲ እንካ jedhen ዳቦ ዲፎ kana anta gaalla isti mee kana nyaattee beektaa ዳቦ ብላ jedhen aare yeroo bittaati waa dubbatee danda'u ዳቦ harkaa fuudhee kana laale kun daalachi moxxoggaan si magaaf ankoo bari baate fakkaataa mire jirti akkuma asani tundalattoonni horoo waan biraa diddee irra harka kiyyeellee didaarti yaa amana kiyya salfi hiyyaase gaafa san irra anu abba torba isin dide isa waliin gosa ofii qabate kunoo nama shahada deebi'e mee afaanuma isaa irraan waan jara godhaniif waan jara raggahe mee abta gorgisturaa afaan ofiitiin haa dubbatu isarraa dhageettanii gara isaa dabarsa. Basaquuti idimeen kiyya waggaa 56 abbaan kiyyallee haatitti yallee duraan oromoo turte oromoo keessatti bara harka muraa harma muraa aanolee oromoo medhaaddu kurkurru baanee biyya kana dhufuu dandeenya biyya kana dhufuu yoo dandeenyetti hin jennu gizeessa islaamaa warri keenya hin soomu qeesinillee hin jiru amantaan amaaraa kunillee hin jiru amantaa amaaraa kunillee hin jiru yoo san oromoo waaqeffataa akkanumatti deeman waaqa tokko rabbuma bichaa kadhatanii akkanumatti deeman isa yoo deemaniit hin jedhe gizee kana amaarri biyya kana galee gizee namichi weeliki gizee walla السلاسة شارك أرام مرة أرام مرة سئين ملك كمول لما مرة ميمو كمان غوبنا داجي غزة غوبنا داجي سن ورا كين لقت أوفاني غزة مليكي رالي ألوفي غزة مايلة سلاسة ورا كين لقى أوفاني كانت دبي سمرة ناشار كأبو كيربورك أبو خواقفتو كمين إشاركا قرأتي ديمو
كربي ملي وان براهم بين لقت أوفني بساني إيسي فدني اتبوسني بسا والقول أبي جنان حافا لقا مراني اتفاجأسني بيا ملو أغري ملو أغا وردا تربا سديتي بكتاكو أوفا بسا اتفاجأسنيت كاراك استنا كان دي بسنيت بس اسكان ربي يثبت ربي كان ملي كأس ربي يتني واقفتني بلتسني متي جانيت من أجارة جانيت وباتنيت كركي برويت وسنيت من سيسنيت إذا جبر جانين إذا جبر جانيني إذا هن جبراني هن توراني نولي هن دلني أشمتي كريستينا نخاسني كريستينا كأون كن يعني أكذا مكاسني قدّي عندك إنه مرة كريستينا مكان سلا هاتي يا كريستانا أبانك يا كريستانا مكينان كريستينا نخافتني مالي يجي إيه قافل إمارة مناجان أكم قوتريج إيه نياتني كأنيت اتفتانيت ما جرّشة إسات وما سامع جان رب هجيك ترب سايف جاني إنت سراج قبل يفتاجان هند هذا سن رانوك تاني ربي تيجانا بيفتني تربي سايف وجتني إيه قافل إيه مال قونا رجال إسنما أوفيك سنيمو قبته باتو ربي سنديسا اسم مارا كنو مصافة بيتني إيه قافل هذا وانتا أفرتما ما شو ثاني إمنا قافة دون إنه نمجبوتي هتعط هنيارا نو نمجبوتي جبوك سبانين دم دينو وأنا ما نيانا تذكار أنا ما هنيانا صدقاء نفسي ما رجنا نفس باتي رجنيت نما إبا سدي نتو نفسي كتي على فكرة جت نيانا تران خباس رب نتو باس جت قاف درا يو إني ديو إبدتي كدين هتة خاتت إسقابيري في تاجت رب سياي قوي تبراليت إذا مجرشاني مدندما إسام مجرشان مرتيني رب ما بيرا رقامي خجو غراك يفرد يبدلت لك إيه بدلت نجا جهنم اسود إيه إسنو قبضني ربي قبا جناني إمبيلو نانجان إرانو كتاني رسلا غزبان ياتني جين لمو بولا كيسا ترانو قدن دين نانجان أما آري قبضي هنگلي هاتي تيالي هندوتي وقا أفرتيتي أما لي أكن نقول أني أنقاف كان قبضي وانتهي واللالي كوميتي بتسكانا وي نمرت أني سنو قدمت أورومو كي سنجتني يعني حاجة دانيان كنو في أما موتومان كنو في كوميتي حاجة ما جرشا وي ريفوي كما سري رادو وي نمرت توفي قدينا أنا في نما جبا بيكيا كيست جبا ربي أشنجيرو وفي ومانجا ويا مقف سري ما وي خير رادو بتسكانا تنمرت أني أشكيساتي هنيتي ساني هن أرجع يو أرجع تنجو تنكا تجاني هوغان تابوني همبا كنو كيسي أزرا تابو تكانا كيسوني هراكي رودي سكرتت باسو ديد أدوني تلتة بيين باي دكاني هن نامني سنگا هم بني هن قالي وفين كو بيسيني هن ديگمني سكرتت باسو هن ديد تابوني منا أولا تنكا تاني أولو أوما إساني رت باسو ديد جناني واللولي أنا أكسان كوميتي أما يوتنا سلاحنا تاني هاتوني هناتي شيئتا باتو ميوائني نقول لاليتي كسارة ويسبيل أركا قبا هنشاب سجلي تكاجي هما وفتابت إيه هباس باس ما أنا رأي فوري قدي دنيا تباس مين هاجيس ويتي لفلا إنكنا جنة إنكنا جنة لفلا هم مر مريك هجان تك بيروي تجي رزين راهم مر سانغال له هنقال له في أما نياتر وديته مسكرته سلا نمني إمنتج أبو نمني أم بمرة نمني نفس باتة إيه ربي ولين كاكي نما مارو سلا هنسكر همتشاو هناك سري أفاني أراب إسينا شكوفتة جتة سني دات لفظ ما جرى شار قدي باسو دات لفظ أنا تكاجيله بوثا مجيسو ساني كيسي تشيسوني مستري كينا نوار كجالت مستري كينا نوار كجالت يازو سويه نفيه أماري نقبني باسا جنة أسي تكاجيلني أما يو سوبيت إنجيل كنو كيسين اللي نبير جرا أما خكارا متارت باتن بوبا جل خياته قديم بي أما خكارا متارت خياتن بوبا جل خياته قديم بي هنده ربي كيساني كدران نقبر سيفتني كارا متارت باتن أما بوبا جل خياته باتا جين أما مقرا بوبا جل ديبه يو خاني نتا دكاني رامني رالغتي لغتي أجيلي يو إنك أجيلي تنجر جل ديميل على أمباتير إبسا
laalee bootaa isa kaayane maqaa macaawitiitu jira achi baannee achi finnaa achirra kaayaniiti dasee itti guuranii achi jalaane laale yoo laaleetiin jedhu wama akka matsaafa wayiit maazanii wayiiti achirra gadi kaayee dasee irra guuranii amma tana boqosanii samaayii rabbii kanaan gaya ol fagaate amma homaa itti guuranii barruu kan in bada jedhee gubadhee anaa gubatee wanta wallaalee kadu'e hin galu gazzaba hin kaffalla yoo qeesii oromoon qeesii haa ta'u yoo jen hin ta'u jetti mana ofumaa ijaarre yoo maarinnee kaanee wanna hunda liishoo mara galchinee tolchinee kaaneetiin jen baarrakame hin seenu oromoon nuun jetti gaallaan hoo jetti achi nun seesiftu baarrakame jetti misxir beetiin hoo jetti wanna hundaan nu rakkifteet rakkoo cinqaan nu seensifteet rakkoo cinqaan nu seensifteet wanta nu wallaallet amma achi addeebi'eet waama godhu wallaalet besxeetaa jedhee assaabam naasuma macarashaa waan isaanii yookaan hin bada gomaa nuun godhu duununummaan hinatan ama sangaa hin qal garbuun manaa nu dhumee sanbatee dhugaa jiru maabara diggisaa jiru garbuun manaa nu dhumee horii nu dhumee bara lamatti qotilee xindii tokko gurguran odo sanbatee diggisu hubboo 8 daabboo 9 buddeenni 100 kunoo beesi na bira jira seera isaaniitti yoo namni du'e qanii inni du'e torba qanii bultii torba yoo buleetiin jedhe fidaa sadaqaadha jette hin fin qanii 12 illee hin fin bixxillee 12 daabboon tokko hubboon 2 gaafa 30 buddeenni 30 bixxillee 30 hubboon 3 gaafa 40 buddeenni 40 bixxilleen 40 daabboon tokko kana hin fin sangaa hin qal kamtii na jittee beexxee tagaa deebu wallaalee hurrii na buute aaree gubadheet onnee keessa waa xiqqoo na jirti rabbii itti goruuf rakkannee gara deebinu wallaalee islaamni meettaa nuun jedha amaarri gaallaa nuun jedha gara deebin hin wallaale islaamarraa duraan nu balleessitu masaranni keenya islaam arsii gara faallaa nu gargashite gobana daaqii walii tashaarrakanii biyyaa nu balleessan islaamarraa nu kutoon ama wanta wallaalee anaa beexxee ta'uuf gubadhee wanta wallaalee rabbi sanii rahmata haa godhu sheek qamar dawaa dhufanii islaamaa kiristaanan bahee achitti rakkoo keenya yoo isaan dubbataniitiin jedhan anan jaariin natti ka'e oromoo qeesii ta'a jedhanii nu gaafatanii rabbi hin gurguramaa jedhanii nu gaafatanii hin hatamaa jedhanii nu gaafatanii rabbi hin kijibaa jedhanii nu gaafatanii kafana itti bituu jedhanii nu gaafatanii mana itti ijaaru rabbitti jedhanii cinqama kana maaxis akkamii akkana ta'uu dandeettan nuun jedhanii gubata anqara keessa garaa keessaa qabu san achiin kaasanii ayyooma isa iyyee maraadhee boo'ee garaa gara deebi'u ka wallaal shaadaa deebi'e guyyaa san maqaa isaaniitti rabbi jazaa isaanii haa kaffalu ammallee urga siyaasii itti ilaallee masgiida hin naqee amma taabota dhiisee amma masgiida hin naqee du'e jedhanii naa boo'anii sadaqaa naa baasan amaarri anaaf isaan gara banne ani beetasaba kiyya irraa fudhadhee oromoo kiyya irraa fudhadhee an gara islaaminatii deebi'e wixxeetii isaa argee jennaan sadaqaa nuu baasin du'ee in maraatee hidhaaf ayyan ana homaan aniine karaa islaamaa hin deebi'ee gaaf kaan masgiida hin naqee masgiida wara kunillee yookaan waan kaffalan qabaadhaa ta'ee shakkaatuma dhaqee shakkaatuma hin naqee karaa qiilbatitti yoo garagaleetiin jedhu golloo wayii hin argee misxir beeti jasan ta'innaa jedheeti sagaduma huseen antanyaa duraa haaraa waan ta'e kunillee akka kana olin dhufanii mala waannicha sheeka waannicha malee jedhee hin laalee adaa hin jiru adaa hin jiru wallaalan jedhanii beekan jedhanii kun miskiina wanni tokko wanni kaffalan hin jiru sirii anaa gargaarsa naa godhaniit anuu ka gazzaba kenneetiin achi deebi'uu barbaadu gargaarsa naa godhaniitti maqaa sheek qamariitiif amma nama guddaa ta'ee bayee galee haqara dallaa ijaariyyan hoggaan ha kaffal birrii 22 haraqeen nu fixxee sareen raasaa keessa nu gangalchitee hubboo baannee qotilee itti gurgurree daabboma isii yaggaa namni du kan nama keenya reefa irraa bitan nagana laftillee keenya ka oromoon lafallee hin bitan
reefallee awwaaltu bakka haga sangaatti qallee birriitti kennuutti kunoo qeessi na bira jiraamee amma soba haa jiru haa dubbatu kama naa godhaatti amaan roomaan hungoon kan ufite qeessidha qeessi kiristaanati kan ufiteetiin jedhe amma kitaaba isaanii gaafadheetiin yoo jedhu foon dhoggaa maaf soomane arbiroobii jedhee gaafadhe hin dhoggu sawinnatiin haqana sun malee maxaafa keenya irra hin jiru jettee amansiifte soomu foon maaf dhogga aanan maaf dhogga jedhee gaafadhe hin dhoggu sawinnatiin haqana sun malee maxaafa keenya irra soomi foonii fi aannan ka soomi jedhu hin jiru jettee haraqee kana jira maxaafa irra jira haraqee dhugaa sakkaraa jedha warra amantaa kanaan jedhee gaafadhe hin jiru rabbi irraa hin buune haraqee dhugaa ka jedhu hin jiru garaa keessanii quufaa kanuun jedhe hin jiru qannasaa nyaadhaan hin jedhanii jettee tuni maaf akkaataatan jedhaan nu nama asaabati hin gubannaa yaada rabbi nu dhiisan jiru jettee na himte aan yaada isiin homaa naa godhaa hin jirtu nama waa namaa godhutu waliin banna jedheet keessaa gara na deebi'ee urga gara na deebi'ee haqara gudubeetti badee du'aa ka'e isii waliin odoo dhugu koomitee ta'ee jala deema na anillee waliin dhugu beetasanii kiillee achi ka cambam rabbi achi na hiike sawinatiin kiyyaa qannasee nama guddaa ta'ee amma oolee galee rabbii kee kadhadhee ergasanii as yoo rabbiin kadhadhu rabbi yooma san naa gargaara rabbi yooma san na dhaqqabaa anillee sammuun kiyya likkii na hojjete ummanni kiyyallee beetasabni kiyyaa fi adha oromoon kiyyallee na laalee gara na deebi'aa jira maqaa eenyuti yoo jedhan abbaa mafeellee yoo ta'eetiin jedhe yoo ka ajirii ka argatan akki jedhan dhugaa taate sheeqqamar eenyufillee ka baay'ee qara dalagee dhiisi sababa kennaaf ጀዛ ጉዳይ አድርገን አዎ መቼም አሁን ሰውየው ያሉት ትክክለኛ አባባል ነው ኤጋ akkuma argitan jechuu akkuma ija keessaniin afaan jaraarraa dhageettan kabajamtoota keenya ummanni shawaa yeroo ammaa kan kiristinnaa keessa jiru bifa adda addaatiin rakkina adda addaa akka shamaa qofa osoo hin ta'in ummanni hedduu kan kiristinnaa keessa ummanni oromoo bifa adda addaatiin rakkina akkanaatti qunnama jechuudha amma gaagaafi yeroo kana ta'e maaf faajjiin keenya achitti baan harki keenya yoo qallumaaf hin nyaachifne akkasumas immoo bulchaa beeta kiristaana keessaa maaf hin taane kanaaf kana kan fakkaatu gama biraatiin rakkinni wanni kun umaaru maali sabni keenya kaleessa saba tokko ture wal qabeenyas haala gaarii gamtaa jireenyaa qabu keessatti tokkummaa qabaa ture har'a ammoo yeroo ammaa bifa adda addaatiin garaagarumtiin isa keessatti uumamu jechuudha asi protestanti asi qaala hiyooti asi tulu wongeeli finniniif abbaan obboleeyyan lama dudda gara taate jechuudha dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba kanaaf maal ta'uu qabna kan jedhu karaa rabbi irratti nu uume fitratallahi allati fatara allahu an-nasa alayha rabbi karaa tokkochummaa isaa irratti nu uume maali jennaan rabbi kulla mawludin yuladu ala alfitra aw kama qala ar-rasul alayhi salatu wassalam namni marti yoo dhalatu islaamummaa dhalata karaan tokkotuyu dhugaanis takkatuyu dhugaan rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aanan nu dabarse inna ad-diina inda allahi al-islam amantii dhugaa rabbiin biratti islaamummaadha islaamummaa tana nu dhaame tokkummaa namaa kennitu ta'ammoo sadarkaan dhuma namni islaama ta'e sheeka ta'uu dhiisi qeessi ta'uu dhiisi sadarkaa birarra dhufeetiniin sadarkaa guddaarra gaheetiniin amantaa islaamaa keessatti hoogganata kun ammoo waan ifaanis qabatamaanis isin argaartan maali darajaa eegee ati saba kana waan taateef qeessiin taatu ati saba kana waan taateef durataa kaniisaan taatu kanaaf kana kan fakkaatu jechoota akkanaatiin hin hamatamu jechuudha amantaan muslimaa kanaaf ummata keenya saba keenya gara tokkummaa amantaa kanatti waamna jechuudha eegaa mee isin ammoo wal gaafadha wanni kun maali haalli isaa akkam sila jarri kun warri amma waa himatan kun akkanumaan tasa himataara ammoo wamatu jira mee gaafadha eddoo silaa jirtanitti wal gaggaafadha yoo tokko taanee wal gaafanneetiin hin jenne dhara nurra jirtuuf hamtuu nurra jirtu bifa takkaan yoo wal ta'aniitiin hin je'anii wani nama dhibaa hin jiru jechuudha eegaa wanna kana keessatti mammaakatu jira jechuudha jaarti namichatu heexoon dhugu heexoo amma oromoon dhuddutan heexoon dhugu soddaatiin dhageettee waan kanaan maaluma naa wayya maqaan kiyya badee soddaan kiyya heexoon dhugu akkama godheetin heexoo isa obaasa jettee uduma yaaltu gaaf kaan dhufeen hin dhufee noora naa dhufu armaa jettee teessiftee aadaa oromootti bulchitee bariisaa lafumaa ol kaatee soddaatiin miftuu wayiiti heexoo kana harguftee tumaani heexoo jedhanii
ta nama baastu jira heexoo silaafuu saba afaan kana dhagahu taataniitiniin namni heexoo wallaalu hin jiranitti fakkaatu heexoo kana hargufteetu maal lafumaa kaatee uduma inni hin bikkatin harguftee harmaa jetteen maqaa kabajaatiin soddaan waamani ati heexoon dhuddu jedhani maqaan sillee bade intalatiyallee bade maqaan kiyyallee bade hoo heexoo tana dhugii jedhanii irraa fuudhee akkana laalee mee maal jedhan jedheen maqaa heexoon dhugu jedhani heexoon jibba jedhani heexoo sodaata jedhani heexoo tana dhugii jennaan maarri ayyaa dhageettu jedheen namni anaafisi wallalchiise akka heexoo tanaatti haa jiru jedhee fuudhan qaqqariif akka heexoo tanaatti haa jiru jedhee duubaan lafa gannaqe kanaaf na wanni addaan nu baasa wanni ammoo tokkummaa kennaaf hin taane akkasii jiguu qaba kan jedhu tokkochummaa rabbi nu haa deebisu dhaamsa jechuudha yoo tokkochummaa irra deebine waa hundaafuu diinii kennallee qabannee kaayyoo teennallee qabannee gaachenas arganna jechuudha yeroo hedduu hin ka'a gaafiin kun namnis wal gaafata sila amantiin islaamummaatun mirga nama kaanii ol qabdee mirga nama kaanii gaqqabdi moo amantii kiristaanaa keessatti olaantummaaf gadaantummaan jira jedheetiniin sabni wal gaafataara yeroo ammaa kana keessatti ammoo ummatoonni akkanatti iyyanii himatan kun bifa adda addaatiin dhiibbaa isaan irra jiru dhugaarraa ka'aniitiniin dubbatan keessatti amma dubbatus akkasumas ammoo habta gorgis inni dubbatus namoota ofii qabatee gaafas gara amantaa islaamaa seene gama biraatiin ammoo biyyuma oromoo keessatti haala silaa isin beeytanii yoo achitti kan isaan ijaarameetiin jedhu afaan inni beeku yoo itti himan qiddaaseen sun yoo godhame afaan isaatiin yoo itti himaniitiin jedhan akka waan rabbi hin dhageenneetti lakkaa'ama maaliif kuntaa kan jedhu irraa kan ka'e yeroo ammaa gara amantaa islaamaatti bifa adda addaatiin seenaana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana kana keessa yoo nu dhaamu karaa qajeellumaa kana as yoo nu waamu qul haazihi sabiilii ad'uu إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين أكن جد رسول علامات جد رب سبحانه وتعالى قرآن في تندبت قل هذه سبيلي كرانك أجيلانكم كرا إسلام ما كذا إسلام ما كن كأدلون قبل كان تكتشوا مع ربي النوام كإسماء لوان براهن جبر إيه قادرتكم أرجتن مصحف قدسي توراة كيسة اللي إنجيل كيسة اللي زبور كيسة اللي تكتشوا مع ربي مركناهير أكسم سعادة أورمو كيسة اللي أورمو ربي تكو أجي وان براهن جبرون مركناهير واني تكو نقدا أسوجرو واني أفان كين تكو قدا أسوجرو قرآن اللي ودنو كركارو مصحف قدسي اللي ودنو كركارو تكتشوا مع ربي رتوني ولي قالون دوغمان كان هذا أما في يروون توكب ما أما إسلام أمتي ومسلم نسوامه لك ربي سيومي ديسي وان براغ بريمتي ربي سيومي كأموات اللي أكا سيومي رب بيتو توكو چسن كهين توممني كهين أجيفمني كهين غرفمني كان إسا أجي ربي براهن جرتي إسا سنت أمني جيشون دام سيكون dhaamsa musliimoota hundaati eegaa nu marti akkuma duratti amma kaaseetii irraa hafta gorgistu raahimatu dhageettanitti yeroo ammaan tana ummanni shawaa bifa adda addaatiin akkasumas ashaarge keessatti dheengadda gara nama 300 akkasumas naannoo goljootaa keessatti akkasumas ammoo babal'oo lafa jedhan keessatti iddoo marattu yaada kana walitti qabee walitti gurmaahee ummanni keenna gara tokkummaa fi gara amantaa isaatti amantaa rabbi irratti uume fitratallahi allati fatara Allahu an-nas 'alayha jecha ammaan jedhu kana hojjettanii ana hojjettanii jechuudha ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rabbiin malee rabbiin biraa hin jiru nabiyyiin muhammad ergamaa rabbiit rabbitti amanne nabi ciisaan ኢየሱስ ክርስቶስ ergamaa rabbiit gabricha rabbiit amma achi rabbii tokko malee rabbii biraatiin hin sagannu taabota hin sagannu muka hin sagannu nama hin sagannu qeesi hin sagannu rabbii tokkocha sagannu rabbii tokkocha sagannu rabbii tokkoof bulla Allahu akbar
fitraadha jechuudha namichi tokko kiristaanaa irraa islaamina deebe yookaan ammoo awaamummaa irraa yoo islaamummaa deebe bakka duraa ta isaan rabbi irratti uume sanitti deebe malee waan haarawatti hin dhufne namni gaafa uumamu islaamummaa irra uumamu. يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا الله يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا الله يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا الله يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا الله يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا الله islaamummaa irra uumamuun ragaan maali daa'imni tokko yoo dhalatu garaa haadhaa keessaa yoo bahu yoo gadi baheetiniin jedhu kallacha kanaan sujuuda rabbii godhaatiniin gadi baha addunyaa tanarratti islaamummaa irra dhalata daa'imni kun yoo beeta kiristaana fidanii ximqata fidanii xammaqsiisaniitiin jedhan malee yoo akkasiin du'e islaamummaa irra akka du'etti beekama kanaafu namtichi tokko amantaa muslimaa irra dhalatee kufur itti deebi'uun salphina waan ta'eef amantaa rabbiin ummata kanaaf file filuu ammoo rabbiin amantaa tana isinii file waradiitu lakumul islaama diinan مال رب القرآن دبته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا أدقى دينا كان أمنتي تيسان قرآن كان سافي قد دوكان قبني كواتك وان بربادن كيست أرغتن قد إسني أومي amantii keessaallee islaamummaa isinii jaaladha jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nullee yoo kana jennu amantaa nama kamiyyuu tuquuf osoo hin ta'in yookaan wanni kun bada wanni kun kennatu gaarii jechuuf osoo hin ta'in dhugaa jiru waan isinis amantan waan kaleessa kaayyoon teessan oromummaallee irra jirtu waan kaleessa oromoonillee irra kaayee walii qabu rabbii tokkocha ka duratti qaaba dubbanne allaatti mucha malee hooti jechuun rabbitu razaqa jechuu allaatti sanii mucha malee mucha hin qabdu allaatti mucha malee hooti rabbi yoo kiyya guddaa mooti nubaasiin teena si haa geettu nubaasii akka ofii beeytu akkana rabbiin kadhate har'as ka jedhaarru akkuma oromoon kombolchi doole jira tokkochi moo'e sima jedhe nullee ka jedhaarru tokkochi moo'e none has the right worship except one Allah rabbii tokko achi kaaqaan gabbaramu kan biraa hin jiru jechuudha kaayyoon kennas kana ergaan kennas kana amantaa nama kamiyyuu tuquufuu miti eega namni kana beeke namni kaleessa adaantii tanaa beeke namni hundee rabbi irra uume illee beeke namni ammoo qarqaarsa matsaaf quddusiin illee duratti dubbannee rabbii tokkocha achi ka gabbaramu hin jiru kun walee mukatu karaa murama kanatu akkana gabbarama isaaf ammoo wanni go'an jedheetiin kitaabni usuu dubbatu akkasumas ammoo quraanni waan kana irratti ragaa usuu mirkaneessu aadaa oromoo illee oduu ammoo waan kana irra nu qarqaartu du jirtu kana dhiifnee muka keessa deemuun qajeeluma waan hin taaneef rabbi qajeeluma dhugaa irratti nu haa deebisu warra ammoo jallatellee warra gorseetiin hin deebisu rabbiin nu haa godhu eegaa waan kana nu marti waan dhageenne ummata keenya dabarsu isi marti qophiidha إيجا كنا أمانة ولدت دامنو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته